Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Ga'ee hayyoonnii fi abbootiin gadaa Oromoo gama qorannoo fi muuxannoo qabaniin hojjechaatti turaniin sirni gadaa Oromoo dhaabbata idil addunyaa biratti fudhatama argachuun UNESCO irratti galmeeffame. Hayyoonni Oromoo sirna gadaa sadarkaa idil addunyaatti fudhatama argachuun sabichaafis ta'e Oromiyaaf bu'aalee hedduu qaba jedhu. Bal'inni isaa oduu booda isiniif dhiyaata. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa qondaaltota OPDO jijjiiruun gaaffii sabni Oromoo gaafachaatti jiruuf deebii hin ta'u jechuun dubbatanii. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Gaaffiin ilmaan Oromoo biyya alaas ta'e aggaammiin saba Oromoo kutaalee Oromiyaa keessatti taasisaa jiran inni guddaan sa'aatii kanatti bilisummaadha malee jijjiirama addaa mootummaa wayyaaneerraa barbaadanii miti jechuun jiraataan aanaa Limmuu Saqqaa dubbatanii. Uummanni filmaa ganama irraa kaasee abduu qaba. Waan abduu ta'e sana yeroodhaan abduu taate uummanni bilisummaa fedha. Miidhaan dararaan hundi akka jirutti irraa ka'uu barbaadu irratti xiyyeeffatee barbaadaa jiru bilisummaadha. Yommuutti sabni Oromoo bulchiinsi mootummaa wayyaanee aangoorra jiru nugaa Oromoon ofiin of haa bulchu jedhanii. Yommuutti sabni Oromoo bulchiinsi mootummaa wayyaanee aangoorra jiru nugaa Oromoon ofiin of haa bulchu jedhanii gaafachaa jiranitti waan fala kennan fakkeessuudhaan qondaaltota OPDO dantaa isaanii caalaatti tarkaanfachiisan jijjiiruun tasa gaaffii saba Oromoo kan deebisu miti jechuun manguddoon godina Jimmaarraa dubbisne dubbatanii jiru. Yeroo kana keessa wal shuumuu, wal shaaruu, inni isaan shuuman, inni isaan shaaran, inni isaan shuuman nama uummata miidhe, nama mootummaadhaa ta'e, nama jaraa ta'e, nama uummata saamee, nama lafa uummataa saamee, nama uummata miidhee, poolisii uummata reebee, akka caccabsiisu taayitaan aangoon dabalamaa fi inni uummata biratti fooyyee qabu, uummatarraa harka qabu immoo taayitaarraa gadi bu'aa yookiin ari'atamaa akkasii raawwataa jiru, uummata gowwoomsaa jiru jedhu. Wayita jijjiirraan aangoo gandarraa kaasee hanga sadarkaa biyyaatti gaggeeffamaa jiru kanatti hidhaa fi reebichi akka malee jabaatee jira jedhu jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa magaalaa Koomaarraa dubbisne. Dargaggoo kana Amaan Dassaaleny jedhama. Aanaa Limmuu Saqqaarraayi qabanii gadiraan reebanii fixanii caccabsanii harkisaa kun baay'ee mammadaahee achitti mana hidhaa erga tursanii booddee harkisaa raammayee tajaajila dhabee raammoon keessaa yaa'e mucaa sana akka bultii 14 gadi olii hidhanii kaanii amma gadi gadhiisaniiru. Aanaa sana keessaa magaalaa Komaa keessaa ijoollee nama 4 qabanii hidhaniiru. Haalli jiru jabaataadha. Karaa sanarra baay'ee ulfaataadha. Jireenya uummatatti hammaataa jira jechuu barbaadu. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa giddugaleessa godhachuun namoota hedduurraan sarbaminsa mirga namoomaa guddaa gaggeessaa jira jechuun kan nuuf himanis jiraattota godina Jimmaa aanaalee garagaraarraa dubbisnedha. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsootti hoomaa waraana biyyattii oraalii 7 oliin gamasitti bobbaafaman jiraattota goolaa jiraachuun himame. Haaluma wal fakkaatuun daangaa godina kanaarratti kan argamtu aanaa Gindabarat keessatti namoota nagaarraan sarbaminsa mirga namoomaa guddaa raawwachaa jiraachuun isaanis dubbatameera. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Akka jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoo jedhanitti hoomaan waraana biyyattii guyyaa dheengaddaarraa jalqabee dabalataan gara aanaa isaaniitti fe'amaa akka jiru himan. Kana duras raayyaan ittisa biyyaa hedduun naannawa san qubsiifamee uummata dararaa jiraachuu himanii ammas dabalataan konkolaataa 7 oliin kan aanaa isaaniitti bobbaafaman. Erga labsiin yeroo muddamaa labsamee jalqabee miidhaa dhaqqabsiisaa kan jiran yoo ta'u ammas dararamiinsa ammeenyaa uummata nagaarraan gahuuf jecha kan loltoonni kun gamasitti guuramaa jiran. Kana malees mormiin biroo uumamuu mala sodaa jedhuun mootummaan humnaan taayitaa dhuunfatee jiru loltoota isaa olii gadi oofaa jira. Loltoonni kun sanbata darberraa jalqabee gamasitti guuramaa jiraachuu kan nuuf himan jiraataan aanichaa tokko sababa kanaaf jiraattonni hundi yaaddoo keessa seenuu isaanii dubbatan.
Waraanni dardarraa fi konkolaataa sagalee akka karaa keenyatti aanni qaxannee wajjin konkolaataa tokko waraanichi ijoollee daldalatti baddeedhaan hojii qabuudhaaf isaa shofaa jedhanii isaa shofaa qabne jedhanii kan isaan uummata gabbaasaa jira. Loltoonni kun namoota nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisuu bira darbanii dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffatuun adamsanii hidhuu fi reebicha hamaa geggeessaa jiran. Nama fayyadatti amma miidhaa qabsiisanii innis mana areedha hallayyaa taffaa jira hallayyaa taffaa jira taffaa jira nafi isaanii yeroo baanu akka carraaqee nafi isaanii baheera hallayyaa taffaa jira ijoollee sadi jiranii. Namoonni miidhaan loltoota kanaan isaan irratti raawwatame wayita ammaa manneen yaalaa garaagaraatti waldhaanamaa jiraachuullee namni kun addeessaniiru. Lubbuun jalaa ba'anii garuu amma miidhamanii jiran qaamana yaala sundeemni warra isaanii harkaa deemaniiru ijoolleetti madaa'anillee jiran madaa sanallee osoo ogeessa fayyaa bira deemanii osoo sadartiin akka qandaramaa jiranii amma daggalatti kan isaan galanii jiran. Raayyaan ittisa biyyaa jiraattota aanaa warra jaarsoo miidhuu bira darbanii qabeenya isaaniittis jalaa saamaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun jiraattota aanaa Gindabaratti raarsuuf jecha gamasitti bobbaafamuu namni kun himan. Loltoonni kun konkolaataa afuriin fe'amanii gara aanaalee Gindabaratii fi birootti geeffamaa jiru jedhan. Erga loltoonni kun gamasitti bobbaafamanii eegalee namoonni hundi walitti dhufuudhaaf rakkataa jiran. Kana malees daldaltoota hunda jalaa qabeenyi isaanii saamamaa akka jirus namni kun akkasitti ibsan. Asirraan keenya mogorichi Gindabaratti baadiyyaa isaa mogorichi keessa ba'a. Asirraan immoo deddeebiifi biyya keenya immoo abbaa keessa qaxxaamuraa jechuudha. Innis karaa guddaa kana makiina afurii kan hundee makiina arfas naannoo irra jira Gindabaratti irra jira. Innis ijoolleen gama jechuun walitti qabuu hin dandeessu jechuudha. Amma laga kana keessatti bakka adeemee immoo naggaadonni jiran naggaadonni naannoo keenyatti naggaadonni sun laga lafa akkanatti dheeraa raawwatanii asii deemanii yeroo fayyaduu danda'an laguma mura kana keessatti uummata keenya kanarraa birrii saamaa jiran birrii bakka afamuutti qabanii raawwatanii birrii isaa saaman naannoo. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa dhiyeenya kana baqattoota Oromoo 150 ol Yemen irraa gara Jibuutii fiduun himame. Mootummaan Jibuutii immoo baqattoota kana gara biyya isaaniitti deebisuuf haal duree xumuruu isaa baqattoonni kunneen OMN'tti himaniiru. Ammas Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Biyya Yemenitti nagaaf tasgabbiin dhabamuu irraan kan ka'e baqattoonni Oromoo hedduun miidhamaa jiran. Kanneen mana hidhaa keessatti rakkataa jiranis lakkoofsaan xiqqaa miti. Dhiheenna kana baqattoota Oromoo Yemen keessatti waggaa tokko oliif hidhamanii turan keessaa namoonni 170 ta'an gara Jibuutii dhufuun isaanii himame. Dhaabbata idil addunyaa godaantota yookaan IOM rakkoo Yemen mudatee jiru jala baqattoota kana gara Jibuutii fiduu baqattoonni OMN itti himan. Haa ta'u malee baqattoonni kun wayita ammaa Jibuutii keessatti rakkataa jiru. Akka baqattoonni kun jedhanitti rakkoo biyya Yemen mudatee jiru jala Jibuutii fidamanis Jibuutii keessattis kan isaan keessummeessaa jiru rakkoo wal fakkaataadha. Mootummaan Jibuutiis baqattoota kana gara biyya dhaloota isaaniitti deebisuuf haal duree xumuruu isaa baqattoonni dubbatan. IOM Jibuutii fuudhee erga IOM Yemen irraa uummata kana qeebale mootummaa Jibuutii gaafatee mootummaan Jibuutii ammoo uummata kana baqattummaadhaan simatu waan dideef uummanni kun dabarfamanii akka Itoophiyaatti kennamaniif guca yookaan foormii wayii irraa guutaa turan kaleessa afaan Amaaratiin irraa barreessaa turanii haal duree yookaan piriikondishiniin isaan biyyatti deebifamaniif dhumee jira akka waan isaan fedhinnaa isaaniitiin biyyatti deebi'uu barbaadanii godhanii namoota kana dirqisiisanii biyyatti deebisuudhaaf haala xumuranii jiranii. Kanaaf haalli isaan amma keessatti argaman almost deebi'uu danda'anii hanga ammatti information jiru uummanni kun deebi'uudhaaf haal duree waan dhume ta'uu isaa jala muramee hubatamee jira jechuudha. Akka namni kun jedhanitti baqattoonni kun irra jireessaan dargaggoota umriin isaanii waggoota 18 gadiiti. Hundi isaanii Yemen irraa dooniidhaan fe'amanii erga mootummaa Jibuutiitti kennamanii booda wayita ammaa kana qubsuma gahaa dhabuudhaan mooraa baqattoota Looyaaddee jedhamutti rakkataa jiran. Mooraan baqattoota Looyaaddee kun daangaa biyyoota Jibuutii fi Somaaliyaan kan wal daangessu yoo ta'u daran oowwurraan kan ka'e hundi isaanii miidhamaa jiru jedhan. Akka jecha nama kanaatti Jibuutii fi Itiyoophiyaan hariiroo bara dheeraa warra waliin qabanidha. Sababa kanaaf baqattoonni kun qabamanii gara biyya isaaniitti yoo deebifaman rakkoon cimaan isaan mudachuu akka noolles yaaddoo qaban ibsanii jiru. Jibuutiin wayita adda addaatti baqattoota Oromoo humnaan qabdee gara biyya isaaniitti darbaa jiraachuun haaraa akka hin taane ibsanii
kun ammoo seera baqattoonni qaban sarbuu fi waliigaltee Jenevaa diiguudha jedhan. Biyya Jibuutiidhaa walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabduuf namoota fedhii isaatiin alatti biyya isaaniitti deebisuun kun immoo seera biyyattiidhaatis seera baqattummaadhaatis kan cabsuu fi namoonni kun sodaa nageenyatiif biyya tanatti erga fidaman dabarfamanii kennamuun waan seera Jenevaa cabsiteef Jibuutiin yeroo dhimmoota akkanaa kana irra deddeebitee Oromoo irratti raawwachaa jirti. Seenaan naa yaadatu bifa kanaan dargaggoonni Oromoo hamma kana gahan dirqamaan biyya sodaa jireenyaatiif irraa ba'anitti biyya Itoophiyaatti sirna wayyaanee nama nyaata haalli Oromiyaa keessa jiru yaaddessaa ta'ee odoo jiru mootummaan addunyaattis ta'e mootummaan ollaa keenyaa daba nurratti yaadaa daba kana rabbuma eeggannaa. Baqattoonni Oromoo 170 gahan kun dabarfamanii mootummaa humnaan biyyattii bulchaa jirutti yoo kennaman kan isaa mudatu rakkoo hamtuu ta'ullee dubbatanii jiru. Dargaggoonni kun sodaa lubbuu isaaniitiif biyyatti yoo galan sodaa nageenyaa guddaa keessa akka jiranillee waywaachaa dhaammachaa jiranii irra caalan isaanii dargaggoota waggaa 18 hanga waggaa 28 gad ta'anii fi hundumtuu immoo namni 150 hanga 170 namoonni gahan kun akka jirutti namoonni kun biyyatti yoo deebine rakkinni nurra gaajanii waywaachaa jiranii. Hayyeen daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma hangammaati gara gabaasa addaatti kallattiin isin dabarsa gabaasa addaa fi sagantaalee OMN Pro waliin turtii gaarii. Sabni Oromoo saba seenaa, aartii, duudhaa, aadaa, safuu akkasumas eenyummaa fi maalummaa isaa ibsu qabu saba sabboonaadha jechuun kan nuuf himani hayyoota Oromooti. Sakatta'insi ogbarruu Oromoo kan afaan Ingiliziin Survey of Oromo Literature jennu keessatti duuba deebinee yoo ilaalle Oromoon karaa seenaa, aartii fi duudhaan sabichaa hayyoota warra biyyoota lixaan jaarraan dura carraa qoratamuu argatan keessaa akka Afrikaa baatti isa jalqabaa fi duraati yoo jenne seenaa dhugaa hayyoonni faranjii fi qorattoonni Oromoo yeroo ammaa saaxilaa jiranidha. Hayyoonni kunneen hayyummaa isaaniidhaan biyya Ameerikaa yuunivarsiitiiwwan bebbeekamoo keessatti barsiisotaa fi qorattoota ta'uun hojjechaa fi tajaajilaa warreen jiranidha. Yuuniskoon maalfaa galmeessa isa jedhu irratti Dooktar Asaffaa Jaallataa akkas jechuun deebisu. Yuuniskoon mootummaa biyya lafaa jaarmaa United Nation yookiis immoo mootummaa biyya lafaatu kan ijaaredha. United Nation waa'ee aadaa, waa'ee heriteejii uummataa kan ilaaludha. Biyya lafaa keessatti waan iddoo guddaa qaban heriteejii uummataa kan jedhamu yookiis immoo waan uummati civilization isaa yookiis jiruuf jireenya keessatti kan iddoo guddaa qabanii iddoo hundumaati ilaalee galmeessa. Kanaaf seenaa biyya lafaa keessatti iddoo guddaa qaba. Dhimma sirna gadaa yuuniskoo irratti galmaa'uu waliin wal qabsiisnee gaaffii fi deebii hayyoota kanneen waliin taasisneen sabni Oromoo bittaa sirnoota Habashaatu irra bubbule malee Oromoon saba biyya lafaaf fakkeenya ta'uu danda'uu fi waan gumaachuu danda'us kan uumaan ganamumaan waan hedduudhaan badhaase saba eebbifamaadha jechuun dubbatu. Haa ta'u gaa Piroofeesar sirni gadaa kuni amma galmee kanarratti galmaa'uun saba Oromoo akka sabaatti Oromiyaa immoo akka biyyaatti faayidaa maalii qabaata jettanii yaaddume maalis ibsitu akkaayyuu tokkotti? Akkuma beekamu uummata Oromoo waggaa 100 ol owwaalamee mootummaan Habashaa
baay'een isaa akka uummata Oromoo aadaa isaas afaan isaas jiruuf jireenya isaa yookiin civilization isaa biyya lafaarra dhokatee akka inni badu akka inni manca'u gochaa waan turaniif amma wallaansoon Oromoo waggaa 50 godhame jabaatee akka aadaan Oromoo jireenya Oromoo uummata Oromoo biyya lafaarratti beekamu gochuudhaani wallaansoo bu'aa wallaansoo Oromoo keessaa tokko kanaaf iddoo guddaa qaba. Uummati Oromoo illee seenaan isaa akka inni seenaa guddaa qabu biyya lafaarratti akka inni sirna demokraasii kan uummatiif midhalee kan hin qabaanne kan biyya lafaa keessatti kan nama boonsu. Habashaan seenaan qaban uummata Oromoo aadaan qaban uummata teellaattafaadha joofaadha jettee kan ishee himaa turte soba ta'uusaa akka inni calaqqisu biyya lafaa keessatti calaqqisu uummata Oromoo iddoo isaa biyya lafaa keessatti seenaa isaaf ta'u seenaa guddaa inni qabu akka inni mul'atu gochuudha kun baay'ee uummata Oromoodhaafis biyya Oromiyaadhaafis baay'ee kan nama gammachiisu iddoo guddaa qaba. Barsiisaa afaanii fi qorataa aadaa Oromoo kan ta'e Beekan Gulummaa sirni gadaa Oromoo mallattoo daawwitii Oromummaadha jechuun dubbata. Uummata Oromootii fi sirni gadaa keenya UNESCO irratti galmaa'uun waa baay'eedha. Akkuma sabni keenya beeku sirni gadaa dhimma bulchiinsaati, dhimma jiruu jireenyaati. Waan Oromoon ilaalu hundumtuu achi keessaan ilaalama. Aadaansa, safuun, afaan, haalli inni ittiin walharkaa aangoo fuudhu. Haalli nagaa, haalli bulchiinsa maraa olii hamma gadiitti, haalli aasaa, dargaggummaa, dabballeerraa hamma hayyuu hamma maalii hundumti kun achi keessatti waan ilaalamuu fi waan qabeenya Oromoo qabeenya guddaa kun uummata kanaaf sadarkaa sanarra ga'uun gammachuu guddaadha. Akka hayyoonnis ta'e bu'aaleen qorannoo iddoowwan garagaraatti qophaa'an agarsiisanitti sirni gadaa madda dimokiraasii biyyoonni addunyaa garagaraa har'a itti dhimma ba'aa jiraniifiyyuu bu'uuraa fi galtee akka ta'edha. Kanaafis jedhu Piroofeesar Asaffaa Jaallataa Oromoon hambaalee hedduu kan hanga yoonaa hin tuqamnee fi hin qoratamne hedduu qaba jechuun dubbatu. Kana qoratanii addunyaatti beeksisuuf immoo hayyoota Oromoorraa waan guddaatu eegamas jedhu. Kana qofaatu hin ta'in akka uummata Oromoollee sirna gadaa kana sirna siiqqee sirna gadaa sirna mootummaa ittiin ijaarratee biyya isaa keessatti yeroo bilisa ba'u abbaa biyyaa ittiin ta'e kan ittiin bulu ta'a. Kun waan seenaa guddaadha. Aadaa gadaadhaa fi seenaa guddaadha. Uummata Oromoofis iddoo guddaadha. Boqonnaa haaraadha jechuudha kun. Saba Oromoo irratti dhiibbaawwan jajjaboo hooggantoota biyyittiitiin irratti fe'amantu baay'ate malee gaafa Oromiyaan walaboomtee fi bilisoomte Oromoon saba biroof ta'uu kan danda'u saba arjaa fi waan hundaan badhaadhe jechuun kan nuuf himanis Piroofeesar Asaffaadha. Wallaansoo Oromoo kaansuudhaaf uummata Oromoo ajjeesuudhaaf dubartii ulfa ijoollee xixiqqaa daa'ima ajjeesuudhaan wallaansoo Oromoo cufuu karaatti hambisuu barbaada. Garuu dhugaansa uummata Oromoo kutatee ka'ee wallaansoonsaa akka mo'aa jiru biyya lafaarrattis biyya keessattis Oromoon akka uummata isaatii akka guddina isaatiitti iddoo guddaa harka argachaa jiru. Oromummaan daraaree dagaagee ija godhachaa akka inni jiru ijoollee daa'imni dargaggoonni Oromoo akka Oromiyaan bilisa baatee uummati Oromoo abbaa biyyaa biyya isaa keessatti ta'ee sirna isaaf ta'u ijaarratee uummata biraaf illee nagaaf jireenya gaarii haaraa fiduudhaaf akka inni murratee ka'e agarsiisa. Sirni gadaa Oromoo dhaabbata idil addunyaa ta'ee UNESCO galmee hambaawwan killayyaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO 11ffaa Finfinneetti taa'ame irratti akka mirkanaa'edha. Dhaabbanni UNESCO hambaaleewwan biyya tokkoo madaallii qabuun hambaan sun hambaa addunyaa akka ta'uu fi kunuunsuudhaan eegumsi akka taasifamuufiif dhaabbata hojjetudha. Ammas saba Oromoo irraa sirni gadaa dhageettii guddaa fi fudhatama akka argatuuf qorannoon deeggaramuu qabaa jedhu barsiisaa afaanii fi hayyuun aadaa Oromoo Beekan Gulummaa. Wanti guddaan garuu inni galmaa'u qofa utuu hin taane uummanni kun achirratti eeggachuudhaaf tumsa qorannoo fi qo'annootiin jabeessaa kanarra caalaa sagaleessaa iddoo hundumaatti guutuu biyya lafaarratti akka beekamu gochuudhaa fi hayyoota isaatiin gargaaramee qorannoo saayinsaawaa ammayyuu kan sirna gadaa keessa jiru addunyaan hin beekne hin hubanne
beeksisuun dirqama saba hundaa ta'a jechaadha. Keessumattuu hayyoota Oromoo kallattiidhaan kan ilaalu ta'a kun. Haa ta'u guddaa galatoomi ulfaadhu yaada bareedaa naaf kaaste. Ulfaadhu. Nagaatti. Ayyee. Sirni gadaa Oromoo toora hambaalee addunyaatti galmaa'uun milkaa'ina guddaadha kan jedhani namoonnii fi hayyoonni hedduun egeree Oromoo fi qabeenya dachee Oromiyaa beeksisuu keessattis shoora guddaa akka qabaatudha. Oromiyaa magariisaa fi lalistuu taate kan bittaan diinaa qabeenya ishee irratti jaarraan ol lakkoofsuun irratti baay'ate misoomsuuf immoo tokkummaan ilmaan Oromoo cimaan keessaa fi alatti murteessaa ta'uu qaba jechuun hayyoonni kun dhaamsa isaaniis dhaamaniiru. Kanaaf egaa weellistoonni Oromoo beekamoon artist Dr. Alii Birraa dabalatee kanneen biroon waa'ee sirna gadaa fi Oromummaa waltajjii addunyaa irratti leellisaa umurii isaanii saba Oromoof dabarsaatti kan jirani. warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 219532 Sweden 08-403-03194 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03 Australia 02-80-72 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Sabni Oromoo saba seenaa, aartii, duudhaa, aadaa, safuu akkasumas eenyummaa fi maalummaa isaa ibsu qabu saba sabboonaadha jechuun kan nuuf himani hayyoota Oromooti. Sakatta'insi ogbarruu Oromoo kan afaan Ingiliziin Survey of Oromo Literature jennu keessatti duuba deebinee yoo ilaalle Oromoon karaa seenaa, aartii fi duudhaan sabichaa hayyoota warra biyyoota lixaan jaarraan dura carraa qoratamuu argatan keessaa
akka Afrikaa baatti isa jalqabaa fi duraati yoo jenne seenaa dhugaa hayyoonni faranjii fi qorattoonni Oromoo yeroo ammaa saaxilaa jiranidha. Hayyoonni kunneen hayyummaa isaaniidhaan biyya Ameerikaa yuunivarsiitiiwwan bebbeekamoo keessatti barsiisotaa fi qorattoota ta'uun hojjechaa fi tajaajilaa warreen jiranidha. yuuniskoon maalfaa galmeessa isa jedhu irratti Dooktar Asaffaa Jaallataa akkas jechuun deebisu. yuuniskoon mootummaa biyya lafaa jaarmaa United Nation yookiis immoo mootummaa biyya lafaatu kan ijaaredha. United Nation waa'ee aadaa, waa'ee heriteejii uummataa kan ilaaludha. Biyya lafaa keessatti waan iddoo guddaa qaban heriteejii uummataa kan jedhamu yookiis immoo waan uummati civilization isaa yookiis jiruuf jireenya keessatti kan iddoo guddaa qabanii iddoo hundumaati ilaalee galmeessa. Kanaaf seenaa biyya lafaa keessatti iddoo guddaa qaba. Dhimma sirna gadaa yuuniskoo irratti galmaa'uu waliin wal qabsiisnee gaaffii fi deebii hayyoota kanneen waliin taasisneen sabni Oromoo bittaa sirnoota Habashaatu irra bubbule malee Oromoon saba biyya lafaaf fakkeenya ta'uu danda'uu fi waan gumaachuu danda'us kan uumaan ganamumaan waan hedduudhaan badhaase saba eebbifamaadha jechuun dubbatu. Haa ta'u gaa Piroofeesar sirni gadaa kun amma galmee kanarratti galmaa'uun saba Oromoo akka sabaatti Oromiyaa immoo akka biyyaatti faayidaa maalii qabaata jettanii yaaddume maalis ibsitu akkaayyuu tokkotti? Akkuma beekamu uummata Oromoo waggaa 100 ol owwaalamee mootummaan Habashaa baay'eensaa akka uummata Oromoo aadaa isaas afaan isaas jiruuf jireenya isaa yookiin civilization isaa biyya lafaarra dhokatee akka inni badu akka inni manca'u gochaa waan turaniif amma wallaansoon Oromoo waggaa 50 godhame jabaatee akka aadaan Oromoo jireenyi Oromoo uummati Oromoo biyya lafaarratti beekamu gochuudhaani bu'aa wallaansoo Oromoo keessaa tokko kanaaf iddoo guddaa qaba. Uummati Oromoo illee seenaan isaa akka inni seenaa guddaa qabu biyya lafaarratti akka inni sirna demokraasii kan uummatiif midhalee kan hin qabaanne kan biyya lafaa keessatti kan nama boonsu. Habashaan seenaan qaban uummata Oromoo aadaan qaban uummata seellaattafaadha joofaadha jettee kan ishee himaa turte soba ta'uusaa akka inni calaqqisu biyya lafaa keessatti calaqqisu uummata Oromoo iddoo isaa biyya lafaa keessatti seenaa isaaf ta'u seenaa guddaa inni qabu akka inni mul'atu gochuudha kun baay'ee uummata Oromoodhaafis biyya Oromiyaadhaafis baay'ee kan nama gammachiisu iddoo guddaa qaba. Barsiisaa afaanii fi qorataa aadaa Oromoo kan ta'e Beekan Gulummaa sirni gadaa Oromoo mallattoo daawwitii Oromummaadha jechuun dubbata. Uummata Oromootii fi sirni gadaa keenyaa. Daangaa godina kanaarratti kan argamtu aanaa Gindabarat keessatti namoota nagaarraan sarbaminsa mirga namoomaa guddaa raawwachaa jiraachuun isaanis dubbatameera. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Akka jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo jedhanitti hoomaan waraana biyyattii guyyaa dheengaddaarraa jalqabee dabalataan gara aanaa isaaniitti fe'amaa akka jiru himan. Kana duras raayyaan ittisa biyyaa hedduun naannawa san qubsiifamee uummata dararaa jiraachuu himanii ammas dabalataan konkolaataa 7 oliin kan aanaa isaaniitti bobbaafaman. Erga labsiin yeroo muddamaa labsamee jalqabee miidhaa dhaqqabsiisaa kan jiran yoo ta'u ammas dararamiinsa ammeenyaa uummata nagaarraan gahuuf jecha kan loltoonni kun gamasitti guuramaa jiran. Kana malees mormiin biroo uumamuu mala sodaa jedhuun mootummaan humnaan taayitaa dhuunfatee jiru loltoota isaa olii gadi oofaa jira. Loltoonni kun sanbata darberraa jalqabee gamasitti guuramaa jiraachuu kan nuuf himan jiraataan aanichaa tokko sababa kanaaf jiraattonni hundi yaaddoo keessa seenuu isaanii dubbatan. Yaani darberraa maatii konkolaataa sagali akka karaa keenyatti aanni qaxanni wajjin konkolaataa tokko waraanichi ijoollee gaggalatti baddeedhaan hojii qabuudhaaf isaa shoofaa jedhanii isaa shoofaa qabni jedhanii kan isaan uummata gabbaasaa jira. Loltoonni kun namoota nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisuu bira darbanii dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffatuun adamsanii hidhuu fi reebicha hamaa geggeessaa jiran. Nama fayyadatti amma
inda kasisani innis mana areedha haallayyaadha tasaa jira haallayyaadha tasaa boommirreedha tasaa jira nafi isaanii yeroo akka carratee nafi isaanii bayeera haallayyaadha tasaa jira ijoollee sadi jiranii. Namoonni miidhaan loltoota kanaan isaan irratti raawwatame wayita ammaa manneen yaalaa garaagaraatti waldhaanamaa jiraachuullee namni kun addeessaniiru. Lubbuun jalaa ba'anii garuu amma miidhamanii jiran qaamana yaala sundeemni warra isaanii harkaa deemaniiru ijoolleetti madaa'anillee jiran madaa kanallee osoo ogeessa fayyaa bira deemanii osoo sadartiin akka qandaramaa jiranii amma daggalatti kan isaan galaniidha. Raayyaan ittisa biyyaa jiraattota aanaa warra jaarsoo miidhuu bira darbanii qabeenya isaaniittis jalaa saamaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun jiraattota aanaa ginda baratti raarsuuf jecha gamasitti bobbaafamuu namni kun himan. Loltoonni kun konkolaataa 4 fe'amanii gara aanaalee ginda baratii fi birootti geeffamaa jiru jedhan. Erga loltoonni kun gamasitti bobbaafamanii eegalee namoonni hundi walitti dhufuudhaaf rakkataa jiran. Kana malees daldaltoota hunda jalaa qabeenyi isaanii saamamaa akka jirus namni kun akkasitti ibsan. Mogarki dindabarati di radio sare mogarki sama akhiran mo dedenuti dia kenyama baat kesa katarati ini sekarang kita kana masih akhiri kan masih arpas di mana raja dindabarati raja ini si jalan mana jangan dia politik ini dia itu amal dengan kita adanya negara migran negara mana kenya itu negara ini لكن لو كانت أميرة وطنية أكيدية رفضوا جدا لكن أميرة كيف أمك تنسها بريء حاجة من مجرد بريء أحمد أميرة وطنية بريء حاجة. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa dhiyeenya kana baqattoota Oromoo 150 ol Yemen irraa gara Jibuutii fiduun himame. Mootummaan Jibuutii immoo baqattoota kana gara biyya isaaniitti deebisuuf haal duree xumuruu isaa baqattoonni kunneen OMN'tti himaniiru. Ammas Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Biyya Yemenitti nagaaf tasgabbiin dhabamuu irraan kan ka'e baqattoonni Oromoo hedduun miidhamaa jiran. Kanneen mana hidhaa keessatti rakkataa jiranis lakkoofsaan xiqqaa miti. Dhiheenna kana baqattoota Oromoo Yemen keessatti waggaa tokko oliif hidhamanii turan keessaa namoonni 170 ta'an gara Jibuutii dhufuun isaanii himame. Dhaabbata idil addunyaa godaantota yookaan IOM rakkoo Yemen mudatee jiru jala baqattoota kana gara Jibuutii fiduu baqattoonni OMN'tti himan. Haa ta'u malee baqattoonni kun wayita ammaa Jibuutii keessatti rakkataa jiru. Akka baqattoonni kun jedhanitti rakkoo biyya Yemen mudatee jiru jala Jibuutii fidamanis Jibuutii keessattis kan isaan keessummeessaa jiru rakkoo wal fakkaataadha. Mootummaan Jibuutiis baqattoota kana gara biyya dhaloota isaaniitti deebisuuf haal duree xumuruu isaa baqattoonni dubbatan. IOM Jibuutii fuudhee erga IOM Yemenirraa uummata kana qeebale mootummaa Jibuutii gaafatee mootummaan Jibuutii ammoo uummata kana baqattummaadhaan simatu waan dideef uummanni kun dabarfamanii akka Itoophiyaatti kennamaniif guca yookaan foormii wayii irraa guutaa turan kaleessa afaan Amaaratiin irraa barreessaa turanii haal duree yookaan piriikondishiniin isaan biyyatti deebifamaniif dhumee jira akka waan isaan fedhinnaa isaaniitiin biyyatti deebi'uu barbaadanii godhanii namoota kana dirqisiisanii biyyatti deebisuudhaaf haala xumuranii jiranii. Kanaaf haalli isaan amma keessatti argaman har'a almost deebi'uu danda'anii hanga ammatti information jiru uummanni kun deebi'uudhaaf haal duree waan dhume ta'uu isaa jala muramee hubatamee jira jechuudha. Akka namni kun jedhanitti baqattoonni kun irra jireessaan dargaggoota umriin isaanii waggoota 18 gadiiti. Hundi isaanii Yemen irraa dooniidhaan fe'amanii erga mootummaa Jibuutiitti kennamanii booda wayita ammaa kana qubsuma gahaa dhabuudhaan mooraa baqattoota Looyaaddee jedhamutti rakkataa jiran. Mooraan baqattoota Looyaaddee kun daangaa biyyoota Jibuutii fi Somaaliyaan kan wal daangessu yoo ta'u daran oowwurraan kan ka'e hundi isaanii miidhamaa jiru jedhan. Akka jecha nama kanaatti Jibuutii fi Itiyoophiyaan hariiroo bara dheeraa warra waliin qabanidha. Sababa kanaaf baqattoonni kun qabamanii gara biyya isaaniitti yoo deebifaman rakkoon cimaan isaan mudachuu akka noolles yaaddoo qaban ibsanii jiru. Jibuutiin wayita adda addaatti baqattoota Oromoo humnaan qabdee gara biyya isaaniitti darbaa jiraachuun haaraa akka hin taane ibsanii kun ammoo seera baqattoonni qaban sarbuu fi waliigaltee Jenevaa diiguudha jedhan. Biyya Jibuutiidhaa walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabduuf namoota fedhii isaatiin alatti biyya isaaniitti deebisuun kun immoo seera biyyattiidhaatis seera baqattummaadhaatis kan cabsuu fi namoonni kun sodaa nageenyatiif biyya tanatti erga fidaman dabarfamanii kennamuun waan seera Jenevaa cabsiteef Jibuutiin yeroo dhimmoota akkanaa kana irra deddeebitee Oromoo irratti raawwachaa jirti. Seenaan naa yaadatu
bifa kanaan dargaggoonni Oromoo hamma kana gahan dirqamaan biyya sodaa jireenyaatiif irraa ba'anitti biyya Itoophiyaatti sirna wayyaanee nama nyaata haalli Oromiyaa keessa jiru yaaddessaa ta'ee odoo jiru mootummaan addunyaattis ta'e mootummaan ollaa keenyaa daba nurratti yaada daba kana rabbuma eeggannaa. Baqattoonni Oromoo 170 gahan kun dabarfamanii mootummaa humnaan biyyattii bulchaa jirutti yoo kennaman kan isaan mudatu rakkoo hamtuu ta'ullee dubbatanii jiru. Dargaggoonni kun sodaa lubbuu isaaniitiif biyyatti yoo galan sodaa nageenyaa guddaa keessa akka jiranillee waywaachaa dhaammachaa jiranii irra caalan isaanii dargaggoota waggaa 18 hanga waggaa 28 gad ta'anii fi hundumtuu immoo namni 150 hanga 170 namoonni gahan kun akka jirutti namoonni kun biyyatti yoo deebine rakkinni nurra gahaa jedhanii waywaachaa jiranii. Hayyeen daawwattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma hangammaati gara gabaasa addaatti kallattiin isin dabarsa gabaasa addaa fi sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Ga'ee hayyoonnii fi abbootiin gadaa Oromoo gama qorannoo fi muuxannoo qabaniin hojjechaatti turaniin sirni gadaa Oromoo dhaabbata idil-addunyaa biratti fudhatama argachuun UNESCO irratti galmeeffame. Hayyoonni Oromoo sirna gadaa sadarkaa idil-addunyaatti fudhatama argachuun sabichaafis ta'e Oromiyaaf bu'aalee hedduu qaba jedhu. Bal'inni isaa oduu booda isiniif dhiyaata. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa qondaaltota OPDO jijjiiruun gaaffii sabni Oromoo gaafachaatti jiruuf deebii hin ta'u jechuun dubbatanii bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Gaaffiin ilmaan Oromoo biyya alaas ta'e aggaammin saba Oromoo kutaalee Oromiyaa keessatti taasisaa jiran inni guddaan sa'aatii kanatti bilisummaadha malee jijjiirama addaa mootummaa wayyaaneerraa barbaadanii miti jechuun jiraataan aanaa Limmuu Saqqaa dubbatanii. Uummanni filmaa ganama irraa kaasee abjuu qaba waan abjoote sana yeroo yeroodhaan abjuu taati uummanni bilisummaa fedha miidhaan dararaan hundi akka jirutti irraa ka'uu barbaaduu irratti xiyyeeffatee barbaadaa jiru bilisummaadha bilisummaa jiru. Yommuutti sabni Oromoo bulchiinsi mootummaa wayyaanee aangoorra jiru nugaa Oromoon ofiin of haa bulchu jedhanii. Yommuutti sabni Oromoo bulchiinsi mootummaa wayyaanee aangoorra jiru nugaa Oromoon ofiin of haa bulchu jedhanii gaafachaa jiranitti waan fala kennan fakkeessuudhaan qondaaltota OPDO dantaa isaanii caalaatti tarkaanfachiisan jijjiiruun tasa gaaffii saba Oromoo kan deebisu miti jechuun manguddoon godina Jimmaarraa dubbisne dubbatanii jiru. Yeroo kana keessa wal shuumuu, wal shaaruu, inni isaan shuuman, inni isaan shaaran, inni isaan shuuman nama uummata miidhe, nama mootummaadhaa ta'e, nama jaraa ta'e, nama uummata saamii, nama lafa uummataa saamii, nama uummata miidhe, poolisii uummata reebee, akka caccabsiisu taayitaan aangoon dabalamaafi inni uummata biratti fooyyee qabu, uummatarraa harka qabu immoo taayitarraa gadi bu'aa yookiin ari'atamaa akkasii raawwataa jiru, uummata gowwoomsaa jiru jedhee. Wayita jijjiirraan aangoo gandarraa kaasee hanga sadarkaa biyyaatti gaggeeffamaa jiru kanatti hidhaa fi reebichi akka malee jabaatee jira jedhu jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa magaalaa Koomaarraa dubbisne.
dargaggoo kana Amaan Dassaaleny jedhama Aanaa Limmuu Shakaarraayi qabanii gadiraan reebanii fixanii caccabsanii harkisaa kun baay'ee mammadaahee achitti mana hidhaa erga tursanii booddee harkisaa raammayee tajaajila dhabee raammoon keessaa yaa'e mucaa sana akka bultii 14 gadi olii hidhanii kaanii amma gadi gadhiisaniiru. Aanaan sana keessaa magaalaa Komaa keessaa ijoollee namaa wayii qabanii hidhaniiru. Haalli jiru jabaataadha. Karaa sanarra baay'ee ulfaataadha. Jireenya uummatatti hammaataa jira jechuun barbaadu. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa giddugaleessa godhachuun namoota hedduurraan sarbaminsa mirga namoomaa guddaa gaggeessaa jira jechuun kan nuuf himanis jiraattota godina Jimmaa aanaalee garaagaraarraa dubbisnedha. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsootti hoomaa waraana biyyattii oraalii torbaa oliin gamasitti bobbaafaman jiraattota goolaa jiraachuun himame. Haaluma wal fakkaata. UNESCO irratti galmaa'uun waa baay'eedha. Akkuma sabni keenya beeku sirni gadaa dhimma bulchiinsaati, dhimma jiruu jireenyaati. Waan Oromoon ilaalu hundumtuu achi keessaan ilaalama. Aadaansa, safuun, afaan, haalli inni ittiin walharkaa aangoo fuudhu. Haalli nagaa, haalli bulchiinsa maraa olii hamma gadiitti, haalli aasaa, dargaggummaa, dabballeerraa hamma hayyuu, hamma maalii hundumti kun achi keessatti waan ilaalamuu fi waan qabeenya Oromoo, qabeenya guddaa kun uummata kanaaf sadarkaa sanarra ga'uun gammachuu guddaadha. Akka hayyoonnis ta'e bu'aaleen qorannoo iddoowwan garagaraatti qophaa'an agarsiisanitti sirni gadaa madda dimokiraasii biyyoonni addunyaa garagaraa har'a itti dhimma ba'aa jiraniifiyyuu bu'uuraa fi galtee akka ta'edha. Kanaafis jedhu Profeesar Asaffaa Jaallataa Oromoon hambaalee hedduu kan hanga yoonaa hin tuqamnee fi hin qoratamne hedduu qaba jechuun dubbatu. Kana qoratanii addunyaatti beeksisuuf immoo hayyoota Oromoorraa waan guddaatu eegamas jedhu. Kana qofaatu hin ta'in akka uummata Oromoollee sirna gadaa kana sirna siiqqee sirna gadaa sirna mootummaa ittiin ijaarratee biyya isaa keessatti yeroo bilisa ba'u abbaa biyyaa ittiin ta'e kan ittiin bulu ta'a. Kun waan seenaa guddaadha. Aadaa gadaadhaa fi seenaa guddaadha. Uummata Oromoof iddoo guddaadha. Boqonnaa haaraadha jechuudha kun. Saba Oromoo irratti dhiibbaawwan jajjaboo hooggantoota biyyittiitiin irratti fe'amantu baay'ate malee gaafa Oromiyaan walaboomtee fi bilisoomte Oromoon saba biroof ta'uu kan danda'u saba arjaa fi waan hundaan badhaadhe jechuun kan nuuf himanis Profeesar Asaffaadha. Wallaansoo Oromoo kaansuudhaaf uummata Oromoo ajjeesuudhaaf dubartii ulfa ijoollee xixiqqaa daa'ima ajjeesuudhaan wallaansoo Oromoo cufuu karaatti hambisuu barbaada. Garuu dhugaansa uummata Oromoo kutatee ka'ee wallaansoonsaa akka mo'aa jiru biyya lafaarrattis biyya keessattis Oromoon akka uummata isaatii akka guddina isaatiitti iddoo guddaa akka inni argachaa jiru. Oromummaan daraaree dagaagee ija godhachaa akka inni jiru. Ijoollee daa'imni dargaggoonni Oromoo akka Oromiyaan bilisa baatee uummati Oromoo abbaa biyyaa biyya isaa keessatti ta'ee sirna isaaf ta'u ijaarratee uummata biraaf illee nagaaf jireenya gaarii haaraa fiduudhaaf akka inni murratee ka'e agarsiisa. Sirni gadaa Oromoo dhaabbata idil addunyaa ta'ee UNESCO galmee hambaawwan killayyaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO 11ffaa Finfinneetti taa'ame irratti akka mirkanaa'edha. Dhaabbanni UNESCO hambaaleewwan biyya tokkoo madaallii qabuun hambaan sun hambaa addunyaa akka ta'uu fi kunuunsuudhaan eegumsi akka taasifamuufiif dhaabbata hojjetudha. Ammas saba Oromoo irraa sirni gadaa dhageettii guddaa fi fudhatama akka argatuuf qorannoon deeggaramuu qabaa jedhu barsiisaa afaanii fi hayyuun aadaa Oromoo Beekan Gulummaa. Wanti guddaan garuu inni galmaa'u qofa utuu hin taane uummanni kun achirratti eeggachuudhaaf tumsa qorannoo fi qo'annootiin jabeessaa kanarra caalaa sagaleessaa iddoo hundumaatti guutuu biyya lafaarratti akka beekamu gochuudhaa fi hayyoota isaatiin gargaaramee qorannoo saayinsaawaa ammayyuu kan sirna gadaa keessa jiru addunyaan hin beekne hin hubanne beeksisuun dirqama saba hundaa ta'aa jechaadha. Keessumattuu hayyoota Oromoo kallattiidhaan kan ilaalu ta'a kun. Haa ta'u guddaa galatoomii ulfaadhu yaada bareedaa naaf kaaste. Ulfaadhu. Nagaatti. Ayyee.
Sirni gadaa Oromoo toora hambaalee addunyaatti galmaa'uun milkaa'ina guddaadha kan jedhani namoonnii fi hayyoonni hedduun egeree Oromoo fi qabeenya dachee Oromiyaa beeksisuu keessattis